Walaloo seenaa sabaa. Lammiin koo Oromoon biyya isaa Oromiyaa keessatti gaafiif deebii dhabee mirga namummaan sarbamee afaan diinatti rasaasaan wareegame. Ni beeyna duraanuu nafxanyaan diina Oromootiin nu fakkaattee miidiyaa kamirrattuu shororkeessitootaa fi ashabbaarii jettee maqaa keenya xureessite. Gaaf dhufte beeyta Gondarirraa haati teessi qabattee Oromoof si moggaaftee sabni koo filatee marcumarra si kaawwatee. Ati sareedha garuu aadaa dagattee dhiiga qeyroo meeqaa qaamaan dhiqattee godaannisa kaleessa har'a nutti deebiftee mililik nutti faarsite. Ni beeyna duraanuu wayyaaneen shira xaxxuu isaanii halkanii guyyaa weerafti xaxaatee olti malee homaan fidduu galchina Gondaritti ganda soddoota isatti. Ni jirra har'as akkuma gootota kaleessaa marmaariyaa wabookoo bararii Oromiyaa keessaa diina dhayii haleelii facaasi mataa keessaa inni wareegame bar Oromiyaa keessaa Hacaaluu Hundeessaa. Baga dubbatte leenca haati deessee Hacaaluu Hundeessaa quuqaa sabaa buqqisee badii maalii qaba? Ani waa'een lammaa haalanii na dhibdee dubbadhu yaa lammaa cal jettee maateessaa innaa wareegamu sabni koo Oromiyaa keessaa. Maafiitanii leencicha Oromoo obbo Juwaar Maammadii eessa keessanii dura taa'aa waboo Jaal Abdii Raggaasaa. Ilaali yaa namaa leencicha bosonaa qeerransa sabaa kan waamee waamsisu kan jilbiiffanne roorroof. Jabaadhu wabookoo biyyi keetii mirgaan galtaa injifannoon tan ummata Oromooti.